jira sanuu anatu walitti qabe sanuu yuu falamee kan anatu yuu jechuudha walitti qabe akkaawuntii raayyaa abbaa maccaa irratti sun ispoonsaraan gal sanaan achi waan biraa waan hawaasni oromoo naa guure hundi akkaawuntii uumaa isaa irratti gale mana ittiin bitatee hamma jaartii ittiin fuudhee quballee nuun qabu jireenya keenya keessa jireenya kiyya keessa atillee ijoolleen illee bahanaan jedhe dhufuu hin danda'u baqqaan bultii biraa jaarrachuu barbaadanaan jedhe. Gaaffii maaliif akkaawuntii haadha isarratti maalleen uummata achirra gala? Duraan yeroo na dhukkubu san galee ka. Jechuun egaa namni kun abbaa ilmaan kiyyaatii mitiire ani wanni kun akka uumamutti beeka sa'aatii san anuuyyuu of hin beeku anuu nama hafuura baafachuu hin danda'u. Ani maalitti beekare an kun uumamaatti hin beeku ree waan namni kun ilmoo isaa dhiisee anaaf ilmoo isaa dhofkatee shira akkanaa xaxaattan beeka. Shira baay'eetu jira kanaa miti kun ka maallaqaatu salphaadha waamee kanaaf ilmaan duratti waamee kanurratti raawwachaa ture. Oh. Siifu qo'atamu waan kana qabatamaan dhageesse yaani jechuun fuudhuun isaa kun qabatamaa? Deemaa hawaasa hunda. يعني mana mallaqa ijoollee keetii ka itti yani sababa mallaqni kun sijjammar siifillee guuramne isaafillee guuramne sababa ilmaan kanaatiif oromoon isinii guurtee mire siigalee haa ilmaan Garuu ammootu ani nin fuudhaa sijjammar jireenya kiyya keessaa bahii naan jedhe bakka jechuun ani wallahi waan isaa haasa'ullee hin danda'u kana sanallee jedheellee dubbachuu nama naa dubbatu hin qabu yeroo asirratti ba'u maraattuudha naan jedhe namni an caarraa ilmaan kiyyaatiif caarraa kiyyan nama raache si galee an fira hin qabu nama naa dubbatu hin qabu. Akkam firan qabne beekee kana mana natti dalage an har'as borus wanni na boochisu caarraa ilmaan kiyyaati sii galee akkasuma immoo sa'aatii live irra dhufu kadhattee hin quuftu warra kadhattee hin quuftu beeloftu jedhanii sababaa badii inni balleessee fi maallaqa inni nibzariin isaa guurrate ka uummanni na arrabsu sana hawaasni kiyya akka naa beeku barbaada hundi keessan waala isinii danda'ame yoo dhugaa miidhaa haadhaatiif ilmoo Qoy siifu waan jiru wallaahi dhageeffadhu waan amma ati ilaarraa jechuun maallaqni sun akka ati itti fayyadamuutti hin jirre ilmoon kee itti fayyadamuutti hin jirre gabbaatee hawaasatti nimtu hawaasaatu maallaqa guure maallaqni kan uummata Oromooti maali? Uummanni Oromoo ilmaan keetii fi atiis akka itti tajaajilamtuu fi akka inni itti fuudhuu fi miti gabbaatee hin dubbattu ture. Akkamittan dubbadha duuba ani namni kun hin sirrata hadha boru sirrata ammoo maallaqa san waa balleessaatti beekaa re'an maalitti beekaan akka inni kana akkas waan akkanaa akka inni raawwatu an eessatti hin beekaan. Duraanuu akka akkaawuntii haadhaa irratti akka galeen hin beeku hin qabnu naan jedha yeroo ani isa gaafadhe hin qabnu birrii wayituuyyuu hin qabnu maallaqni wayituuyyuu wanni qabnu hin jiru naan jedha si galee haa ta'u garuu akka inni jiru ni beeka garuu maaliif maybe surprise na gochuufi namni kun ammootu qabeenya kana dabarsee waan biraa ittiin godhu maaluyyuu yoo godhe anumaaf ilmaan kiyyaaf walitti qabaa jira ka jedhamu beeyte akka ganzabni jiru osoo beeku yaani homaa ittiin godhu maybe ilmoodhaaf akka ani hin balleessineeffaa walitti qabee jira ka jedhamudha malee akka maatii wajjin waliin mari'atanii anaaf ijoollee aale jambii baasanii tokkoffaa maqaa nu balleessanii hawaasni Oromoo akka ani itti fayyadame akka ilmaan kiyya ittiin guddachaa jirtutti beeka. Garuu dhugaan jirtu ammoo anis ilmaan kiyyaas ganzaba uummanni Oromoo waggaa kana hunda nuu guure marraa takkittii ka aniif Mubaarak Musammaa bara 2023 guure sanuu yeroo sana inni naa oliinuun jiru yeroo sanaayyuu jaartii biraa fuudhee jira hawaasatti nimne malee yoo gabbaatee hawaasatti himte ani gocha suukanneessaa sirratti hin godhaa. Waan sila ilma namaatti godhamuu hin qabne hasiida mara fuula keetti naqanaan jechaa ture yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himte an sagalee san qaba gabbay uummata Oromootti madhu uummanni Oromoo homaa nan godhu ka jedhu ni beekani manguddoon biyya kana jiran akka ani maallaqa dhiifama an kanin jiru biyya tanatti fuudhee ture moo? Ni beemaa fuudha jechuun fuudha halaalaa osoo hin taane hin jiraa mitiiree yaa'u kama dhoskaan waliin jiraatan sana. Marama dalagaa ture zinaa dalagaa ture dubartii biraatti waliin. Amma isin haa walirraa qabdanii?
ወይኔ ጉዲ በር አብሽር በቃ Siifu qoy amma gizee amma carrasharra digalu kana inni hin deebi'aanii walii galteen keessan kan ture isaa? Ara hin deebi'aadhaaf Yani hin nin dhufaa deebi'ee sponsora kan itti fufuudhaami? ee Ajaa'iba wallaahi. sponsora san dhufeetan mana hidhaa keessatti illee naaf ዶቢ ገልቺ ዶቢ ነገልቻ ጀርቲ ገሩ ዋን ከኒን ጆ ዱጉማ ገሩ ዋን ከነ ዱቢ ሃሳዋ ሚቲ ዱቢን ቱኒ ዱረ ነመ ቀበተመራ ደጌሴሞ አከም ይችላል ዱጉማ Ara wallahi fuudhee jira. Wallahi laazim fuudhee jira ndee maali abbaa ilmaan kiyyaa akkamii dara irra kaawaan maakiyyaa waa daa'ima ta'e ani kun caaraa ilmaan kiyyaa waan ta'eef anaasaa jira bar. Wallahi laazim fuudhee jira. Ndee ijoollee yeroo beeyoo as jala jiraatta ijoollee inshaallah warri beeytan ergadha. Hawaasa hundatu beeka warri Itoophiyaa jiru. Tumee fuudhe mucattii jaalattee osoo hin taane tumee fuudhe mucattii daa'ima osoo barumsaa galtu daa'ima waggaa 15 kan inni fuudhe. ወይ ጉድ ሃይ ሴሪን ጅሩ አቦ ሚጭዮ አርካ ባሳ ተናው ቢከን ቀበኔ ከብራ ፉዳ ራባ ፍራፉዳ ወሪ ባሌዳ ገባቲ ሚጭዮ ጥቆ Siifu saamaikum hundi keessanuu awwanni gaafachuu fedhe akkaawuntii irratti walitti qabame sani akkaawuntii mataa akka dhuunfaa isaati moo raayyaa abbaa mancaa jedhaatiin hin turte isa irratti walitti qabame moo akkami baasuu danda'e inni? No, sanii miti. Ilaali hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare. Gargaarsa hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare san ka yeroo lama na gargaare akkaawuntii haadha isaa irratti guurame. Sanumaa wanni an quba irraa qabu hin jiru hin beeku waan. Si galee. Ammoo ani kanan beeku misaaleedhaaf gargaarsa uummanni Oromoo kana gargaare kanan beeku kan ofii kiyya. Akkaawuntii raayyaa abbaa maccaa irratti Mubaarak Musammaatii waliin guurre sana qofan beekaa jechuu jira. San ispoonsaran ittiin galchan anaaf ijoollee kiyyaaf isumaa waliin jechuudha. Sigale kaburaanii ammootu an akkuma nama tokko abbaa ilmaan kiyyaati sigale yookaan lafa ittiin nuubite yookaan mana ittiin nuubite anumaaf isaaf ilmaan kiyya fayyadaadhaafan callise sigale garuu hadha gaafan dhagahu mana saniin mana duraan ittiin maallaqa sanillee maqaa haadhaatiin manni sunillee akka dhagahutti yaa maqaa haadhaa ta'e maqaa isaatiin ta'e beeku macheef namni zaalimni maqaa ofiitiin mana hin bitu beeyte yookaan maquma haadha ofiitiin bitata malee. So qabeenya kiyyaaf ka ilmaan kiyyaa ka hawaasni Oromoo nu guureen hadha jaartii itti fuudhe si galee. So magaalaa Marooba keessa bitate namni biyya keessaa dhaqee waan kana addaan baasee seera jala deemuu hin danda'amu. Maala namni dhimma isaa keessa namni galuu barbaadu hin jiru namni martinuu waan bilbilee dhimma isaa ittiin haase abboo kun zaalima biyyayyuu nu jalaa balleesse naan jedha namni hundinuu zariin isaa immoo namni tokko zariin isaa haadha isaa obboleeyyan isaa hittimean maatii isaa zarii isaa waan ta'e duraan qabee itti hadhaa miti bara 2023 2000 kana walii gallee guddifachaa jirrutti beekaa dhimma kiyya kana gar tokko na kaaya ilma keessan gorfadhaa natuma anallee natuma ijoolleellee nutuma akkasuma ammootu an nama dhukkubsattuudha na biratti dubartii biraa olii gadi ari'a gobbee uummata Oromootti hawaasa Oromootti madha jedhee zarii isaa waan ta'e maratti machaan bahe namni tokko furmaata namni naa godhu hin jiru gocha kana hunda obsee waliin rakka sagalee inni gabbee hawaasa Oromootti madhu naan jedhe akkasuma ammoo waan inni na sodaachisaa tureen waan hunda isaatu ragaa qabaan. Yaa cubbuun namarra dalaganii hin turtu beektaa harkarra namaa deebiti tabarana. Duraan ilmaan deebiti amma abbaan deebiti. Ati haqa kee rabbiin haqa keetiif haqa ilmaan keetiillee akkasumas namni walisii qabu kana ilmaan ta'aa ittiin guddifattaniif jijjiirtaniif walitti isinii dhufanii qaban gaafsanillee. So gaafa akkana ta'u immoo haqni ni baha ni tura malee ni baha. Ati akka nama tokkooti akka dubartii tokkootitti rabbiin nama jaalatu nama ifii jaalatu godhat of jabeessitee sammuu keetii yaaddee
boo'icha bichaan dabarsuu osoo hin taane waan dhugaadha nama dhagama ilma namaati. Shamara takka teettee yoo ka boottee if cinqitu taate siifu kana caala daranuyyuu sadarkaa maraatuuf geessita. So akka ta'eenis ta'u gara fedheenis yoo dhufe rabbiin gaditti atiif jabeessuun dirqama sirratti. Maaliif tokkoffaa ofii jiraachuu qabda. Lammaffaa ilmaan keetiif jiraachuu qabda. Si galeemi ilmaan keetiif yoo ati jabaattee hin jiraatin hin ulfaata. Ani amma bar dhimmi an amma ittiin haasa'u jiru kun dhimmi kun bar fuutii isaa na aarseeti miti si galee. Fuutii isaa kun an na aarseeti miti yeraasu guddaa hin hafuudhu annan galchu garuu waan kana hawaasni beekuu qaba akkamitti. Yaa rakkina keessa jirta naaf gala. Rakkina keessa waan jirtuuf dubbata hartaami. Ani taa'ee isa eeguu jira. Ispoonsarri kiyya kun isa malee hin ta'u. Makiinaan nuti qabnu makiinaa takka qabna suni maqaa isaatiin jirti. Sanillee gurguraa na ergaa jechuu jira. Warra ispoonsaraatiin illee bilbilee ani ispoonsaran barbaadu maallaqa na ergaa jechuu jira. Hawaasni Oromoo ammoo kana hin beeku haga oomitti nan waan kana dhofkadhee ta'a. Sun darbee maallaqa kamana ittiin bitatee fi akkaawuntii irra jiru sun hundi darbee achi darbee ispoonsaraan hin barbaadu kaansil godhaati anaa gahee kiyya maallaqa kiyya naa deebisa. Makiinaa qorqorroo wayii jirti kun ji'atti 13,000 naa gashiti si galee. Sanillee maqaa isaatiin jirti. Wanni an qabu wanti hundinuu maqaa isaatiin jira. Hawaasni Oromoo ammoo jira. Azira anatu ittiin woqasama si galee isiin akkasii isiin achiin baate naan jedha namni duuba dhugaa jirtu kan haga oomittiin awwaalee ta'a. So saniifuu ummanni Oromoo hundi isaaniitu iyyuu akka isaan sagalee naa ta'anuun barbaada si galee. Dhugaa awwaaluun qabdu as baatee dubbatuun kee waamisha. Maa dubbattaadhaan garuu atis ofii keetiif siin jedhaara jechuun waliigalatti wanni jechuu barbaada. Waliigalatti tasgabbooftee waamara rabbituu fidee jettee salaata keessa laattee rabbii keetiif ilmaan keetiif jiraachuuf jecha as baatee moor jabduu taatee waan kana wanni hin tarre hin jiru. Yeroo dhufu saniif namatti ulfaata. Intara wanni inni nan gargaarre ani duraanillee ilmoo kiyya inni nan gargaarre kobuma kiyyaan guddisaa jira garuu hawaasni Oromoo hin beeku ani ilmoo kiyya inni naatti naadhiine hin uffisne hin nyaachisne hin obaasne tokkoffaa maallaqa ummanni Oromoo hawaasni hanga onaa naa guure wanti inni siifu maallaqa haganaa qabna kanaan ilmoo kan kee guddifadhu kanaan ijoollee kan kee nyaachifadhu kanaan ijoollee kan kee obaafadhu naan jedhe hin jiru. Angooma asirraa taa'ee taap koppiliink jedhee sa'a 24 itti boo'ee akka ijoollee haadhaaf abbaa zarii hin qabneet waan asirraa kadhadhaa jiruunan ilmaan kiyyaa asiin gahan. Manguddoo as biyya kana jiran namni wallaale hin jiru. Sa'uman angabbayaa asee mucattiin maraattuudha maallaqa barbaaddeeti naan jedha namni. Dhugaa kiyya namni naa beeku hin jiru. Duraan yoo gabbayaa asee waan baay'eedhaan na sodaachisaa ture. Si galee. Hime gabbaya hawaasatti isinii madhaa sagalee naataa jedhee waggaa 4 guutuu bara 2023 inni anaaf ijoollee kiyya dhiisee bahee deemee dubartii biraa fuuchuun obsi kana caalu hin jiru. Hadha garuu caarraan ilmaan kiyyaa isa harka jira. Ammoo dhimma ilmaan kiyyaatiif ammaraachuu qaba isinii galee kun chaansi ilmoo kiyyaati. Hadha ani waa meeqa itti dhabe ilmoo kiyya. Ifuu akkasii miti please hin boo'in. Nama zarii tokko hin qabne. Jabaachuu qabda. Boo'in tasgabbaa'e. Ifuu tasgabbaa'uu qabda dhugaa rabbiin. Ilasiifu as bahanii dubbatuun rakkina hin qabu. As bahanii dubbatuun rakkina hin qabu garuu miira kee to'achuu qabda. Haga dandeette tokko. Hunda to'adhee kan asiin ga'anii miira kiyyaan jechuudha. Sagalee naataa Oromoon kutaa Baay'ee waan miidhamtu tasgabbaa'e. Miidhama kee ifa gootee akkuma amma dubbatte kanatti yoo dubbatte namni waan si bira dhaabanneef hin jiru kanamummaa qabu. Kanamummaan itti dhaga'amu wanni si bira dhaabbanneef hin jiru siifu. Namni ila kakalee olis si guure adda olis si guuruu hin dadhabu. Abbaan fedhe waan fedhe maqaa yoo si baase immoo homaa miti maqaan homaa miti siifu wallaahi maqaan homaa miti. Na abbaan fedhe osoo waan fedheedhaa oole rakkinni ati keessa jirtu siif rabbi qofa waliin beeka. Namni naa beeka jetteellee hin eegin. Namni si beekuu hin danda'u. Siif rabbi qofaa fi ilmaan teessantuu quba qaba waan keessa jirtu jechuudha. So namni kalee wali si qabe hadda sin dadhabu inshallah.
laali doobii namni gara biraatti nu hiikkata amma wanni isin beekuu qabdan ani gargaarsa maallaqaa nama tokkorraa hin barbaadu ilmaan kiyyaaf sagalee naa ta'a ani ganzabaa miti kanan barbaadu huyna kiyyaa ol ta'e ijoolleen kiyya nama zarii hin qabne taate isin hawaasni Oromoo akka abbaan isaanii yookaan zariin isaanii na duuba jiran na gargaaraa jiranutti beeytan dubbiin akkasii miti abbaan isaaniillee quban qabu zariin isaaniillee quban qaban ijoollee kiyyaaf duraan anaaf sagalee naa ta'a turtanii miti obsee kabajaa keessanii fanas gahe garuu har'a huyna kiyyaa ol ta'e ijoollee kiyyaa sagalee naa ta'ati dhimma ilmaan kiyyaa kana gar tokko naa deebisa malee ani maallaqaa miti kanan barbaadu sagalee keessaniin barbaadu an firan qabu bakka sagalee naa ta'a waggaa kana guutuu kophaa kiyya kusadhee ilmoo kiyyaa siin gaadhee Sifu koy me alati yeshiyat emotional tiny koy ka public arretti akkanatti boyni koy atam mal inni gargaarsa kan wonni at barbaadu me fact waan gabaab city waan ijo mal barbaada sponsor barbaadamu mal inni wonni at barbaadu me hawaasni mal akka gargaaru barbaada yaada ke gabaab sibsa dum boyni ati bakka mal inni me laali yaanni kiyya sponsori kiyya maqaa isaatiin jira eshi email file number inu dhorkate email nuti sponsor ittiin galfanne nu dhorkate hin kennu jedhe bele warra sponsoraatiin bilbilee sponsora san cancel godhaati maallaqa kiyya naa ergaa jedhe isatu jedha eshi biyya kanallee dhufuu hin danda'u naan jedhe ammallee makiinaa tokko jirti makiinaa sanillee na duuba gurguraati maallaqa naa ergaa jedhe ani dhimmi ilmaanii nan galchuu ilmaan kana akka feetetti guddifadhu sillee ijoolleellee jireenya kiyya keessaa baasee jira jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu naan jedhe amma abbichi jechuun gaafa dhiifama naa godhate namtichi jechuun abbichi sponsora dura isinii ta'eeti akka ijoollee maqaa isaatiin jirtu akka dhimmi kee marti maqaa isaatiin walii hidhannaa qabu beeku kuni dhimma kan kee rakkoo kan kee kan akka ijoollee kana kophaa guddistu akka ijoollee kana keessa ati biyya kana keessa Eshi haadhati nama dubbiin dheeressu ganna gabaa maas gargaara wanti ati gargaarsatti barbaaddu gargaarsa mallaqa ammoo maalin akka nama kana yookaan sponsora biyyaa bitattee waan kanarraa rakkina kanarraa bahu barbaadamoo yookaan sponsora biraas jijjiiramee rakkoo kana keessa baatee maqaa ijoollee kanaa jiru na fakkaata. Wanti amma isin jirtu laal namni kun gizee hedduu amma akka isirraa hubadhetti namni waan bakka rakkoo isii kana akka hubannu barbaaddu na hubadhaadha mala amma isin sagalee naaf ta'a na hubadhaa miidhamee hin jiraadha jechaa jirti. Malee gargaarsa miti achirraan immoo ispoonsarrii ilmaa kee akkam isin jettutti usmee galchi usmee faa jeneraal faa galchi ijoollee waa dubbachuu dandeessu laal. Amma sponsorri jechuun maqaa isaatiin jira jechaa jirti. Sigalee sponsora sanirree akka nama tokkotti biyya kana bahuu qabdi, ijoollee qabdi, jireenya jiraachuu qabdi. Makiinaan immoo biyya tana jirti makiinaan jechuudha. Makiinaan maqaa isaatiin jira. Yoo kan maqaa isaatiin jiraate akka seera biyya kanatti waan maqaa keetiin jiru waa gurgurachuus ni dandeessa beekte. Waa tokkoon isinitti mala. Mana dalga deebisiisiifu. Wanni godhi mana dalga deebisiiti. Mana dalga deebisi mana nama saddeeti deebisiiti. Ol galchi jeneraaliin jala jirti ijoolleettiin. Okay, maakii ilaali wanni ani isinitti muu qabu. Maallaqa dheengedda gadaa restoraantiin illee na gargaare san hawaasni Oromoo waan an gargaarame isa. Lakki ani maallaqa gadaa restoraantiin na gargaare sanis sababaa inni makiinaa kan eega makiinaan kun guyyaa gaafa bitamtuuti galii silaa mootummaadhaa galchan hin galchine an maallaqa kana makiinaa duraanillee ittiin fayyadamaa hin turre isumatu makiinaa ittiin fayyadamaa ture eega inni hidhameetu baatii sadi eega gaheen maallaqa san isaaf jechan fuuchuu eegale sanuu na dhorkatanii warri masuulinnatii makiinaa sana ofirraa sanuu amma digalee maallaqa gadaa restoraantii na gure san sigalee ani homaa sumunii tokko irraa hin fayyadamne makiinaan sun qabamtee makiinaa sanan ittiin baase sababaan isiin qabamtes ulaagaalee seera isaa hin guunne eega guyyaa gaafa bituuti baajata mootummaa waan hin galchineef qabamtee doolaara 3,300 makiinaa sanan ittiin baase akka naa beeytan wadda isinii baasu jechuudha. Anu dhageen mootummaan biyya tanaa makiinaa qabdee jechuudha. Qabdeetan maallaqa saniin baase anumaa wanti makiinaan kunillee eega gaafa bitamtuuti
Ani homaa irraa hin fayyadamne. Inni qabamee mana hidhaa baatii 3 moo baatii 2 ega gaheen maallaqa san gaafa rakkadhee waan ani ittiin deddeebi'u gaafa dhabu kennaafi jedhe. Mana hidhaa keessallee taa'ee kanan an asii isaa akkanatti sagalee ta'u kanan asii isaaf ilmaan isaati akkana boo hidhaa keessa taa'ee makiinaa sana gurguraati maallaqa lafa naa kaa'aa jechaa ture. Sigalee waan kana hunda ammoo amma ega inni mana hidhaatii bahee dhage. Akkasuma ammoo ammas dhiibbaa gochaa jira. Naa ergaa makiinaa gurguraati gaafa inni jedhu anqoosaa si'aa jira. Dhumarratti amma ammoo bultii biraa jaarratee jireenya biraa eegalee jechuudha. Kana waan na gootan na godhaana naa hubadhaa hanga onaa kophaa kiyya akka ijoollee kana guddisaa jiru. Ammas ammoo haalaan keessa jiru. Ilmaan kun keessanii akka gootan godhaati. Baqqaan akka dubartii tokkotti miidhameen jiraan wallaahi naasa'uu hin danda'an waan inni na godhe. Maaliif ennaan ijoolleen keelleen guddatti taarikni keellee boruun jijjiirama atillee boru nama biraa taatee jiraata. Guyyaan kun illee darba wanni hin dabarre hin jiru. Biyya lafaa kanarra eenyu namni wanta dhaabbataan hin jiru. Rabbii tokkocha nama uumee alatti. Kanaa jechi hin boo'ine bakka guyyaan kun hin dabra. Ati hin boo'in bakka dubartiidhaati haadha dhiiraati ati haadha dubaraati boo'uun sirri hin jiraatu.